mana isin suuraa si argitan kana keessa harka kootiin ijaaree waggaa 3 ol hiriyoota kootii wajjin biyya Suud Arabiyaatti keessa jiraachaan ture. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa kiyya. Akkas ture. Waggaa 5 dura ture. Egaa akkuma nama kamuu jireenya keenya jijjiirranna jennee imala keenya gara Yamanitti eegalle. Yamaniin geenye otuu aaraan galfatin imala keenya ammas gara Suud Arabiyaatti imalle. Imala lukaa. Gara Suud Arabiyaatti gaafa imallu akka taane xiyyitii meeqa jala baanee dhagaa meeqarraan buunee ol baanee dhandhee magaalaa Saud Arabiyaa magaalaa Alkarj jedhamtu hiriyoota koo biratti bu'e. Gaafa naqee hiriyoota koo biratti bu'u tamira baay'ee tokko keessatti geessanii na buusani. Dhaqeen bu'e. Guyyaa 2 bule. 3 bule. Gaafii natti ta'e. Obboleewwan koo Suudiin jedhamu isuma kanaa jedheen gaafadhe. Eeyyeen isuma kanaa. Nuti waggaa meeqaas keessa jiraachaa turre naan jedhan. Eeshi jedheen. Egaa meerre hojiin hojjetamu meerre hojiin hojjetamee manni faan magaalaatti ijaarratama makiinaa faatu bitatama meerre hojichis akkamitti hojjetamaan jedheen. Kottu waan nuti hojjenne hojjettaa jedhanii na fuudhanii tamira wayii keessa naan ka'ani. Dhaqanii zaappaa yookiin makaafaa kan lafaan qotanu natti kennan. Tamira kana hudduusaa jala qotii bishaan obaasii kanuma hojiin jiru naan jedhan. Anis tole jedheen akka sangaa ganama qamadamii amma galgalaa qotuu eegale. Otuma akkasitti nama 16 wajjin hojjennu guyyaa tokko poolisiin biyya Saud Arabiyaa nu nama 16 ari'uudhaan aniif mucaan qal'aa akka kootii tokko qofti fiinnee jalaa baane nama 14 qabanii gara biyyaa galchannu bira. Amma dhufte ga dubbiin. Erga qabanii nu bira biyya galchanii nu namni 2 akka hafe waan beekanuuf ganamas galgalas guyyaas mana jala nu dhaabatan. Aniif hiriyaan kiyya sun yeroo hundumaa baddaa keessa buluu eegalle jireenya jijjiirrachuuf ka. Amma baddaa keessa buluun nutti ulfaate waliin mari'anne teenye. Poolisiin kun nu dhiisaan jirtu. Aniif ati immoo yookaan qabamne. Sangaa abbaa keenyaa gurgurree baane sangaa abbaa keenyattu binne akkamitti deebinee galla maalluu wayya jenne mari'attee ragatteenye. Innis akkasinaan jedhe. Magaalaa kana daariidhaa fagaanne ispaaltii kana daariidhaa fagaanne godoo boqqolloo biyya keenyatti qamalee ittiin eegamu deemnee ijaarrannee isa keessa jiraachuu qabna. Achi keessa teenyee hojjennee xiqqoo waanuma uffatatti jijjiirrannee maatii keenyatti illee gallu. Wayin sangaa abbaa keenyaa waan deebisnu wayii hojjechuu qabna jennee murteessine. Akkuma murteessineen gara hojiitti bobbaane. Gajara fudhanne, muka murre, hin dhaamne, hin hordine, godoodhuma boqqolloo biyya keenya jiru ijaarranne. Ergasii shariinaa irra afne. Ergasii bakka nyaatatti qopheeffatan qophaatti ijaarranne kunoo mul'atti cinaa kanatti. Jireenya eegalle. Gaafas waan isin dhibu gaafas tarii ji'uma tokko dalaganne birrii 1,000 wayii arganne waanuma huccuu ittiin jijjiirrannu wayii arganne yoo maatii keenyatti gallellee jennee ijaarre. Otuu akkasitti teenyu waggaa 3 ol mana sana keessa teenye quqqubii seennee namoota biraallee ofitti fudhannee quqqubii seennee namni egasii mana hin qabne mana bitannee abbaa keenyaaf waan wayii goonee haadha keenyaaf waan wayii goonee waggaa 3 ol keessa jiraadhee dalagaan jijjiirradha jedhee mana kana keessaa baheen bakka biraatti poolisiin na qabdee gara biyyaa na galchite. Hiriyoonni koo na biraa achitti hafan haga amma Naayif Mahammad, Aafis Abbaa Nagaa, Saabit Abbaa Raayyaa namoonni baay'een waggaa 5ffaadhaaf mana sana keessa jiraachaa jiru. Kana wantan isinii himeef jireenyi addunyaa kun qormaata. Qormaata kana immoo falmachuu qabda. Harka kennuu qabdu bakka. Falmachuu qabda. Garanaan yoo waraanni sitti dhufe garanaan injifadhee loluun qaba. Moo'achuun qaba jennee jiraachuu qabna. Jireenya addunyaa kun akka qormaata taate isinitti himuu barbaadeetanii
kun seenaa dhugaati. Hiriyoonni koo baay'een namni mana sana keessa jiran ragaa naa ba'uu danda'u. Kana jechuun jireenya addunyaa yoo itti jabaatte malee sitti jabaatti. Jabaachuu qabna. Alhamdulillah. Har'allee tarii bakka guddaa ga'ee seenaa kana dubbachuu otoo hin taane mana sana keessa jirra. Hiriyoonni koo gaafa naan jedhanu mana ati ijaarte keessa jirra gaafa naan jedhanu suuraa kaasaa naa ergaa jedheen. Haala kanaan seenaa kana isinii qooduu barbaada. Tarii namoonni jireenya akka kiyyaa kana jiraattanii dabarsitan jirtu mana kana keessa waggaa 3 ol jireenya injifachuudhaaf mana harka kiyyaan ijaaree an keessa jiraachaa turedha. Amantus amanuu baattus. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu. Seenaan obboleessa keenyaa jechuudha. Hedduu takka garaa nama nyaata. Qormaanni biyya lafaa waa hedduu qabdi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isiniin jecha. Egaa hordoftoota koo warroonni immoo chaanala kiyya faaraa taatan subscribe sheerii laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu akkuma viidiyoo dura dhaggeeffattanitti daqiiqaa 5 fomaamaa kan dhaggeeffattanitti jechuudha. Obboleessi keenya tokko seenaa isaa wanta keessa darbee waan biyya ormaatti ta'ee seenaa isaa dhaggeessanii jirtan jechuudha. Ilmi namaa kun gaafa biyyaa baanu waanuma namatti tolee yookiin biyya ormaa kun waanuma bakka agartee qarshii lafaa haranfannutti fakkaata. Garuu dubbiin akkasii miti. Wanta hunduu gaafa keessa agarta. Akkasuma nuti mana madaamii keessa hojjennullee gaafa biyyaa dhufnu waan akkanaa hin seene. Ani dhugumatti dubbachuuf anillee waan akkanaa hin seene jechuudha. Maaliif waanuma ta'anii birrii argatanii si'a beektanii waanuma kunoo ta'anii birrii lafaa qicanii yoo ala deemanii ta'anii birrii lafaa qicanii si'a. Edaa makaraa hedduu argine qormaata hedduu keessa dabartee fiddaa jechuudha qarshii kana jechuudha. Garuu namni biyyaa ammanumaan beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni sii beeku hin jiru. Garuu kan walii beenyu nuti biyya ormaa jirru kana ijoollee dhiiras ta'ee ijoollee shamaraas ta'ee jechuudha. Innaa kanaaf obboleessi keenya kun chaalenjii hedduu dabarsee keessa jechuudha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu mana waan keessa jiru ofii kiyyaa keessatti goojjoo ijaaree tanan Saawud Arabiyaa keessa jiraadhee bakka mazaraa yookiin immoo bakka tamara midhaan jiru bakka shaakiltoonni midhaan jiru jechuudha. Bakka inni hojjete sun jechuudha. Keessaayyuu magaalaa Karjii magaalaa nan jiru kana hojjete mucaan kun jechuudha. Dhuguma tamarri baay'ee jira mucaan waanuma sobullee miti. Magaalaa Karjiin kana keessatti tamarri hedduu jira jechuudha. Mazaraan hedduutu jira jechuudha. Baay'ata jechuudha. Dhugaasaa jedhee hin beekaanuyyuu. Kanaaf mucaan kun chaalenjii hedduu dabarsee raawwateetii har'a hiriyoonni kiyyaachi jiru. Ani immoo akka tasaa ta'e qabamee galee jedhee kanaaf abdiin kutinaayii qormaanni yoo sitti baay'atellee hinjifachuu yaadii obsa qabaadhutti waa hundumaa obsuu yaadii hinjifachuu yaadii yoo qormaanni gamaa gamanaa sitti baatati keessa dabarte waan ta'eef obsitee hojjettee wayitti bahuu dandeessa jedha. Barnoota hedduu qaba. Namoota hubattanii ilaaltanitti barnoota guddaa qaba jechuudha. Kanaaf wanta hundi tokko obboleewwan kiyya hin goonu jettanii yookiin hin dandeenyu jettanii osoo hin taane yaaluudha. Akkasuma obsa qabaachuudha. Biyya kee ormaa jiraachuu immoo obsa qabaachuu nama barbaachisa. Waa hunduma isaa obsinee jiraachuudha jechuudha. Dubbiin akka gaafa biyyaa ol taallee baanu san hin jirtu. Iddoo hundi keenya iddoo oolu iddoo hojjennu ol beekna jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa obsaatii dabarsaayee waan seenaa isaa hedduu takka garaana nyaate jechuudha. Seenaa mucaa kanaa jechuudha. Qotiyyoo maatii keenyaa gurgursiisnee waan akkanaa taane qabamuudhaaf illee nama kana hunda keessaa isaan lamaan qoftee haftee waggaa 3 hojjetee immoo saniin booda qabamee gale jechuudha. Uumamati qormaata waan ta'eef immoo injifatee aga danda'utti injifatee jira. Siniin jedha obboloota koo hanga danda'u hojjetee jira. Hanga guyyaa isaa tuttume keessaasii jechuudha. Maaliif bakka as ga'e kan jedhu qabamee galee siniin jedha riqsii namaatu yoos keessaa dhumte akkasuma siniin jedha kana obsaatii hojjedhaa waan tokko biyya ormaa immoo biyyuma ormaati biyyuma keenyatti waaqayyo nagaan nu haa galchu siniin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti waan irraa barattu yaada.